Ashamaa harka fuudhee hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii galata rabbii har'as viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufeera. Iddoo baay'ee bareedu baay'ee namatti toludha jedhee kanan yaada. Isinirraa baduu koof immoo dhiifamaan isin gaafadha. Akkam jirtu isin nagaa keessanii miti? Anis nagaa kooti. Kunooti viidiyoon kana fakkaataa laalaa itti bu'uuraa itti babbashannanaa isiniin jedha. Xiqqoo ishii na bira amma gara galgalaati. Kanaaf yoo sirriitti isinitti mul'achuu baate malee galgala waan ta'eef isiniin jedha. Isinitti mul'ata jedhee yaada, garuu waanuma xiqqoo galgala ta'e malee isa kana fakkaataa. Bishaanis jira. Bakki itti bashannanaa kunoo isa kanaadha. Baay'ee namatti tola. Laalaa itti bobbo'araa itti babbashannanaa. Laayikiis koomantiis gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warri maatii koo hin taane immoo koottaa maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Bashannana gaarii waliin haa bashannannu koottaan jedha. Kana fakkaataa viidiyoon kiyyaa. Warroon isinitti tolee itti ilaalati itti bashannanaa. Warroon immoo carraan arganne carraa akka kiyyaa kana argattan immoo viidiyoo babbareedaa akkanumatti ilaalati nuuf ergaan isiniin jedha. Ani garuu gara kiyyaan carraa baay'een qabaa. Deemee bakka barbaade bakka bashannanaa bakka baay'ee natti tole deddeemuu nan danda'a. Namni na dhoorku hin jiru. Kun immoo baay'ee namatti tola. Naannoon kuni awwal marraa isa kana duraan naannoo kana dhufee garuu yeroo baay'ee dhufeen ture. Haalli viidiyoo waraabuu baay'ee natti hin tolle. Namoonni hedduun as tattaa'a waan ta'eef namoota san waliin waraabuun xiqqoo ishii baay'ee natti hin tolle. Har'a immoo carraa argadhee anuma qofaa dhufee. Kanaaf viidiyoo kana waraabee isiniif erguu yaalee isa kana fakkaataa. Baay'ee namatti tola. Kun olaalaatti nanaatti bobbo'araan isiniin jedha. Kunniin immoo wanti akka darajaa jiru kun kan irra tattaa'anii isa kanarra tattaa'anii ilaalu itti bashannanuu. Isa kana iddoo irra tattaa'anidha. Akkuma kursiitti jechuudha. Simintoodhumaan akkuma kursiitti hojjetamee isarra tattaa'ama. Yookaan naannoo kana xiqqoo ishee simintoodhaan malee kursii waan bakka kana hin godhamneef akkanumatti kanuma tattaa'anii isumarratti babbashannananiituma bishaan kana fa'aa daakanii ofirraa galu. Koottaa warri daakaa beektanii daanna bishaan kanallee ni jira. Kanaaf viidiyoon keenyarraa kana fakkaataa. Garuu iddoon bashannanaa akkuma itti fufetti jira. Ammallee xiqqoo ganaadha isiniin jedha. Ana garuu gara kiyyaan baay'ee natti tolee baay'ee natti bareede. Isin immoo waan jettan yaada keessan kennaa. Isin immoo maal jettu? Isinitti bareede moo isinitti hin bareedne moo? Warri isinitti bareedes kan isinitti hin bareednes hundi keessanuyyuu waa yaada keessanii dhiyeeffachuu mirga qabdu. Isa kana fakkaata. Inni kun immoo darajaa ittiin ol bahanii bakka irraa itti bahanii fi bakka ittiin seenanii. Isa kana immoo isuma seente kanuma irra tetteessasi. Inni kana fakkaata.
nu fakkaata viidiyoon keenya har'aan isiniin jedha. Isin immoo yaada keessan kennadha. Du'aayis walii godha. Namoota immoo akkuma hankoo kana yuutuubii haaroo banattis jajjabeessa. Waliifis sirriitti kadhadha. Warroota immoo mana hidhaa keessa jiran illee rabbiin akka baasuuf du'aayii godhaa fi sirriitti. Nama dhukkubsatee algaarra ciisuuf illee du'aayii godha. Meeqatu dhukkubsatee ciisaa jira. Meeqatu immoo beela'ee waama nyaatuu dhabee rakkachaa jira. Hiyyeessa ta'ee jechuudha. Kanaaf hundumaa kan harkaa qabu rabbuma waliin kadhadha. Haga dandeessanii haga humna keessaniitiin immoo gargaaruu yaala. Kan immoo dhukkubsatellee yoo rabbiin kadhattaniif fayyuus hin danda'a. Waan hundumarraa du'aayii waliif godhame. Waan hundarraa du'aayii waliif godha, du'aayii waliif kadhadha. Namni kamiyyuu jechuudha. Isa kana namni lakki jedhee rabbi ofii yoo kadhate rabbi ofiitirraa dhabuu hin jiru. Hiyyeessillee dureessillee xiqqaalleen guddaalleen rabbiin biratti tokkuma garaagarummaan qabu. Kanaaf guddaanis yoo yaa rabbi jedhe inuma argata. Xiqqaanillee yoo rabbiirraa yaa rabbi yoo jedhe inillee inuma argata. Kan duroomellee hojjeteetuma rabbi ofiitis kadhateetuma duroome malee akkanuma lafaa ka'ee namni haruma dhalatee qabeenya godhate hin jiru. Sadarkaadhaani namni kamiyyuu osoo hojjetatee namni hin duroomne hin jiru. Kanaaf rabbi keessan walii kadhadhaa, waliif jajjabaadhaa, wal bira dhaabbadhaa, bakka rakkootti wal gargaaraa isiniin jedha. Naganaa ta'a. Viidiyoon kiyya har'aa kana fakkaata. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebinee waliin bashannannan isiniin jedha. Jajjabaadhaa. Nagaa ta'a. Nagaa keessanaaf jiraadhaa isiniin jedha.